amaanaa tokko yeroo akka namni barbaadu sanatti hojjetanii bakkaan gahanii namni abbaan meeshaa sanaallee itti gammadu yeroo inni itti gammadu wallahi baay'ee tokko nama gammachiisa jechuudha. Faayidaa argatanurraa eebbaaf du'aayi abbaan sanaa baay'ee tokko nama gammachiisa. Baay'ee tokko onni namaa sin xiqqa jedhee seena jechuudha. Subhaanallah, alhamdulillah. Ijoollee baay'eetiif yeroo meeshaa bibbitu akkasumas yeroo meeshaa hojjechiisu maatiidhaa kaasee ijoolleen birrii ergattanii illee xalabattanii yeroo akka sana bakka itti gammadanii na eebbistanu faayidaa koomishinii siin argadhurra sun baay'ee tokko na gammachiisa jechuudha. Alhamdulillah. Wanti gaariin hojiin gaariin ofumaa fi assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Kabajamtoota hordoftoota Saalihaa MTube jirra jirtuu nagaa keessanii alhamdulillah. Egaa dursa salaamataan jechuu dura haasaadhaan isin jalqabe dhiifama. Alhamdulillahi rabbil alamin. Akkuma argitanuu meeshaa kana irra hedduun keessanii nagaggaafataa turtanii garuu irra hedduun keessan ajajachuufis jedhaa turtanii kan ajajame tajaajii baay'eetu jira isiniin jedhee ture. Akkasumallee bahee hojjetamee bahee irra hedduun keessan ilaaluu fi hawwii guddaa qabdanii kunoo in xumuramne garuu kun finishingiin isaa ammallee in xumuramne abbaan meeshaas ilaaluudha baay'ee tokko na cinqiteennaan sardamteennaan anniituu finishingiin isaa in xumuramin viidiyoo waraabeesiidhaallee ergee isin biraan illee gahuu barbaade. Alhamdulillah in xumuramne garuu finishingiin ganaa qalamiin nyaachifamee kee booddara varnishiin dibama ammallee ganaadha jechuudha. Mastawutiin illee kunoo kumsaaxinii kana keessa hin gallee siichi galfama finishingiin xiqqoonni hafa jechuudha. Naa kumsaaxiniin kun meetira 80dha tadarraabii jechuudha. Irra keessoodhaan qaba. Akkasii mana kamiifiyyuu ni ta'a. Namoonni manyataan keessan bal'aa ta'e haala kanaan hojjechiifachuu dandeessu. Alhamdulillah wallahi baay'ee tokko na gammachiise baay'ee tokko natti tole akkasiin barbaaddeetti bifa siin barbaaddeen hojjetamee bahuu fiinsaa baay'ee tokko natti tole. Anaaf illee meeshaa kan hojjechiisuu yeroo jalqabaati. Alhamdulillah waa tokko irraan hanqatiin bifa siin barbaadde diizaanii siin barbaaddeen hojjetamee bahuunsi isin illee baay'ee tokkotti gammaddee anillee baay'ee tokko na gammachiise isinillee argitanii akkasiin gammaddanu abdiin qaba. Alhamdulillah. Wallahi waa tokko amaanaa nama kana yeroo akkan taanetti nama rakkaa waa bicuubsii wayii hir'ate abbaan sun qirri namatti jedhu baay'ee tokko isa amaanaa fuudhe sanatti illee baay'ee tokko dhagahama. Osoo yeroo tokko amaanaan namaas ta'ee wanti ofiis ta'ee wanti namaa otoo hin beekamin yeroo nama rakkatti badu jira. Sun baay'ee tokko qalbii nama cabsaa garuu akka namni barbaadu sanatti yeroo bahee fi abbaan sun namatti gammadee nama eebbisee maal jedhu faayidaa koomishinii argatanu sanarraa wallahi gammachuun abbaa sanaa baay'ee tokko deebisee nama gammachiisa. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Irra hedduun keessanii hanga isiniif illee ta'e maatii keessaniif yeroo meeshaa isinii bituu viidiyoo dhumaanuu laaltanii baay'ee tokko gammaddanii kan na eebbistanii baay'ee tokko galatoomaa ulfaadhaanaaf jiraadhaa. Wallahi akkasuma kanneen meeshaa ajajattanii na jajjabeessaa jirtanuu baay'ee tokko galatoomaa. Anallee nama haqqeen amaanaa keessan eegee bakkaan gahu rabbiin na haa taasisu. Rabbiin nama amaanaan nama harkatti baduu miti nama amaanaa namallee bakkaan gahee ofiifis fayyadamee namallee fayyadu rabbiin na haa taasisu jedha inshaallah. Wallahi rabbi nama laaffisnaa wanta tokko rabbiif jecha haqaan hojjennaan hojiin kamiyyuu rakkoon qabu garuu bakka hojii kamiyyuu addunyaa kanarratti hojjetamee haqaan hojjetamee inuma milkaa'ama jechuudha inshaallah. Amaanaan namaa kun immoo baay'ee tokko ulfaata. Rabbiin egaa du'aayina kadhaa rabbii amaanaa namaa akkan harkatti eegu inshaallah. Nama gammachiisu malee nama hufachiisu rabbiin na taasisinii baay'ee tokko siin galateeffadha. Daa'imni koo elwaanaan illee na duukaa jirti ilaalaa jirti jechuudha babbantee akkasii. Alhamdulillah. Algaan kun egaa akkuma argitanuu meetira 80dha kan inni hojjetame. Meetira 80dha jechuudha. Bal'aadha baay'ee tokko bal'aadha viidiyoo irratti xiqqaa fakkaate malee diizaanii kana isiitu barbaadde. Diizaanii kan isiin natti ergite isa suuraa irratti argitanu kana. Isa kana garuu inni suuraa irratti argitanu kun leezariidhaan. Leezariin maanni yeroo keessaa ni ciccita. Garuu isa kana mukumaan qalamiin akkas diizaaniin irratti bahee namoonni isuma leezarii sana naaf ta'u jettanillee
haala sanaan isinii hojjechiifamuu ni danda'ama jechuudha. Yeroo keessa amma rabbi jiraachisee jiraatee leezarii isaan danyaatiin taanaa waa tokkoyyuu amma ta'e ni ta'a. Garuu amma ta'e egaa yeroo keessaayis yoo ka'ee waa ta'e itti qayyaramuun ni danda'ama jechuudha. Waa tokko rakkoon qabu namoonni bifuma kanaan naaf haa ta'u jettanis illee bifuma kanaan isiniif hojjechiifamuu ni danda'ama. Isitti garuu akkanaaf akkas jedheetti meennaan rakkoon qabu kanumaan ta'a jettee naaf hojjechiisi jennaan haala kanaan xaawulaadhuma